Taphoonni Premier League Ingiliz kan torbee 16 sabtii fi alada kaleessaa taphatameeti jiram. Haaluma kanaan dursaan Premier League cha Liverpool qixabuun qabxii kan qooddatee oggaa ta'u taphni darbii magaalaa Manchester kan hawwiidhaan eegamaa ture olaantummaa kilaba Manchester Unitedin xumurameeti jiram. Chelsea fi Tottenham Hotspurs injifachuudhaan kan milkaa'an oggaa ta'u Arsenal torbee lammaffaadhaaf walitti aansuudhaan qabxii harcaaseeti jiram. Taphoota afur alada kaleessaa taphatamaniin Brighton and Hove Albion Crystal Palace keessummeessuudhaan dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Crystal Palacein 3-1 mo'ameeti jiram. Taphni darbii magaalaa Manchester kan kilaboota magaalaa Manchester lamaan Manchester City fi Manchester United jidduutti dirree itaa dirratti taasifame olaantummaa kilaba Manchester Unitedin 2-1 xumurameeti jiram. Manchester Cityin boqonnaa jalqabaa daqiiqaa 36 irratti goolii Jasko Gvardiol galcheen takkaa fi duwwaatti dursuun boqonnaa jalqabaa xumuran. Kilabni Ruben Amorim Manchester United dhiibbaa uumee goolii galchuudhaaf gara taphaatti deebi'uudhaaf hanga daqiiqaa 88ffaa isarraa fudhate. Daqiiqaa 88ffaa irratti lammii Ivory Coast umrii 22 Ahmad Dialloon sanduuqa peenaalitii keessatti badii irratti raawwatameef Manchester Unitediif adabbiin peenaalitiidha kennamte. Bruno Fernandes kiyyoo keessa buusuudhaan taphni kilaboota lamaanii takkaa fi takka ta'uudhaan Manchester United gara taphaatti deebi'e. Garaagarummaa daqiiqaa lamaa keessatti osoon turin Manchester United goolii Ahmad Dialloodhaa daqiiqaa 90ffaa irratti galcheen taphni darbii 195ffaa kilaboota walii masaanuu Manchester United fi Manchester Citytis olaantummaa Manchester Unitedin 2-1 xumurame. Injifannoon Manchester United kan kaleessaa kun erga leenjisaa Alex Fergusonii boodam Ruben Amorimiif injifannoo jalqabaa ta'uun galmaa'eeti jiram. Manchester Cityin istaadiyeemii isaa itaa dirratti erga bara 2020 takka Manchester United mo'amee boodatti mo'amuun kaleessaa kun kan yeroo jalqabaati. Hanga daqiiqaa 86ffaatti takkaa fi duwwaan kan durfamaa ture Manchester United garaagarummaa daqiiqaa lamaan caalle keessatti duubaa ka'uudhaan gooliiwwan lamaan Bruno Fernandes fi Ahmad Dialloon peenaalitii fi taphaan galchaniin dirree warra masaanuu isaanii irratti injifannoo cululuqaa galmeeffatan. Manchester Cityin kan boqonnaa dura goolii daqiiqaa 36ffaa irratti Jasko Gvardiol galcheen takkaa fi duwwaatti dursaa ture mo'amuudhaan deeggartoota isaa hamilee cabsem. Leenjisaan Hareen Manchester United Ruben Amorim turtii ji'a tokko keessatti kilaba Manchester City yeroo lammaffaaf wal faana injifachuu dandeetti jiram. Kana malees leenjisaa jalqabaa erga leenjisaa Alex Fergusonii boodam Manchester City itaa dirratti mo'ate ta'uu dandeetti jiram. Cityin taphoota 11 yeroo dhiyoo as taphate keessaa tokko qofa mo'achuun 8 mo'amee 2 qixa bahuudhaan qabxii qooddate. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan kan yeroo 6 wal faana Premier League Ingiliz Manchester City dha wajjin mo'ate taphaan booda yaada kannaniin haala gaariin hojjechaa hin jirru. Kun furmaata argachuu qaba yaada juu qofa kanneeti jiram. Injifannoo Man United kaleessaa keessatti gahee leencaa kan baatee fi taphataa cimaa taphichaa ta'uudhaan kan filatame Ahmad Dialloon rabbiif galanni haa ga'u amma hojii keenya gara fuulduraatti xiyyeeffachuudha qabna jechuun dubbate. Dialloon erga leenjisaa Ruben Amorim dhufe boodam kubba 5 kan gooliif ta'an waayillan saatiif haala mijjeessee kennuudhaan goolii takka ammoo ofii galchuu dandeetti jiram. Manchester United injifachuu isaatiin wal qabate qabxii isaa gara 22tti ol guddifachuudhaan sadarkaa 13ffaatti ol baheeti jiram. Manchester United taphoota 16 hanga ammaatti taphateen 6 mo'achuudhaan 4 qixa bahee 6 mo'amem. Goolii 20 galchuudhaan 19 itti galuu dandeesseeti jirti. Taphoota biroo kan alada kaleessaa taphatameen Chelsea Brentford 2-1 mo'achuudhaan morkii waancaa bara 2024-25 keessa galuu dandeetti jiram. Chelsea gooliiwwan lamaan Marco Cucurella fi Nicolas Jackson daqiiqaa 43ffaa fi 80ffaa irratti galchaniin kan mo'ate oggaa ta'u Brian Mobu daqiiqaa 90ffaa irratti goolii mo'amuu jalaa isaaniin baraariin Brentfordiif galchuu dandeetti jiram. Kilabni Enzo Maresca Chelsea erga torbee 17ffaa Premier League Ingilizin Arsenal wajjin qixa bahuudhaan qabxii qooddate boodatti wal faana kilaboota 5 ciccimoo dhajaaman injifachuun ga'umsa gaarii irratti argamuu isaa mirkaneeffateeti jiram. Taphoota 5 guyyaa sabtii taphatameen ammoo dursaan Premier League Liverpool Anfield irratti Fulham keessummeessuudhaan galchii 2-2 qixa bahuun qabxii qooddateeti jiram. Liverpool daqiiqaa 17ffaa irratti Andre Robertson balleessaa raawwateen kaardii diimtuun erga dirreerraa ba'ee boodatti daqiiqaawwan 80 oliif taphattoota 10 taphachuuf dirqameetu ture. Kanaanis Fulham kan torbee 15ffaatiin Arsenal wajjin qabxii qooddate injifachuudhaaf olaantummaa taphaa fudhate dhiibbaa hedduu Liverpool irratti taasisaa ture. Fulham
goolii Anderson Pereiraan daqiiqaa 11ffaarratti galcheen boqonnaa jalqabaa takkaa fi duwwaatti Liverpool dursoon xumuran. Boqonnaa lammaffaarratti Liverpool ammoo Goodii Gakpo daqiiqaa 47ffaa boqonnaa lammaffaarratti goolii qixxeessituu galcheen gara taphaatti deebi'e. Rodrigo Muniz goolii Fulhamiif galcheen Fulham irra deebi'uudhaan Liverpool 2-1tti dursuu jalqabe. Daqiiqaa 86ffaarratti Diago Jota jijjiiramee seenuudhaan goolii qixxeessituu Liverpooliif galchuu dandeetti jira. Kanaanis taphni kilaboota lamaanii goolii 2-2 qixa ba'uun qabxii qooddatanii Liverpool dirree isaatii fi deeggartoota isaa fuulduratti mo'amuu jalaa baraarame. Taphoota biroo kan guyyaa sabtii taphatameen Newcastle United Leicester City garaagarummaa bal'aa ta'e 4-2tti mo'achuun milkaa'eeti jira. Wolves ammoo dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Ipswich Towniin 2-1tti mo'ameeti jira. Barana kan championshipii gadiirraa ol ba'ee fi taphoota 15 taphateen tokko qofa injifatee kan ture Ipswich Town kaleessa injifannoo lammaffaa argateeti jira. Taphni cimaan Nottingham Forest fi Aston Villa jidduutti gaggeeffame ammoo olaantummaa Nottingham Forestiin 2-1tti xumurameeti jira. Jalqabni isaa gaarii kan ture Aston Villaan adeemsa keessa ga'umsi kilabichaa gabbu'aa dhufeeti jira. Kanaanis taphoota 16 gammaatti taphateen 5 mo'amuu dandeetti jira. Tapha 7 injifachuudhaan 4 qixabee qabxii 25 sadarkaa 6ffaarra taa'eeti jira.